kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajni jaalalli keenya qilleensarraan qaxxaamuree laf jirta maratti sinaa ga'u. Egaa hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa taatee guyyaa kaleessaa kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Jillee Dhumuugaa keessatti ta'ee ilaalchise jiraata achii tokko waliin turtii kan taasifnu ta'a. Isinilleen haga dhumuu sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya kan si waliin ta'u ana muhee callaa. Amma obboleessa keenya kallattimaan hasimannu. Aloo salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Wa'aleena alaykum salaam. Akkam nagaa fayyaa? Nagaa wayyamaa akkam jirtan? Wayyaa alhamdulillah rabbii galanni haa gahu. Aanaa Jillee Dhumuugaa kee jirtaniimi? Ni Aanaa Jillee Dhumuugaadhaa ganda badheeti. Hayyee galatooma ulfaadha. Guyyaa kaleessaadhaa akka dhageenyu naannoo zuhurii kana biratti hidhattoonni naannoo Amaaraa qotee bulaa Oromoo irratti dhukaasa banuu dhageenye. Mee wanti kun ka'umsi isaatii maali? San booda hoo maaltu ta'e? Amma ka'umsi isaa Amaarri lafa qonna Oromoo keessa dhufteeti zabii teessi. Odumaa zabii teessuu Ormi gaamma roobni inni jira. Nishiidhaa hin facaafanna deeggaati karaa bobbaadhaa fuula galee achirraa deebitee qawwee dhukkaasa itti bante hoggaa dhukkaasa itti bante odoo dhukkaasan banin jara ummata itti saraayyatti bilbilatteeti armaa dhukkaasa itti bante hoggaa dhukkaasa itti bante ummanni itti sadamee raayyaadhaa dhufee hoggaa dhufe deebitee ummanni argatee ummanni walii argee duraa maqadhaagaa ummanni kun itti saraayyati miila mootummaati duraa daba Amaarri gaati haaloltu adhuqqiftu janii hoggaa ummanni akkana duraa daddabee dhukkaasa dhaabee ummanni Oromoodhaa jalaa baqate ummata Oromoo bakkee lolaati fi gandi ummanni Oromoodhaa keessa jiru eessa fi eessa walirraa bakka dhukkaasaa dhaquu itti dhiiseti Amaarri itti finiraayyaadhaa gariin citee karaa isaanii oli darbee isaan fuudhee malkaa ormaati fi maasaa ormaa qonna ormaa kan ormi qonna qotatutti jiru ormi qonnallee irraaniinne arma gadi qe'ee gandaatii gadi qonna qota odoo qonna qotu joollee qonna qottu ciibsee kunoo amma ruhii nama sagaliiti namni hospitaala jiru qarbanne kan irratti rarra'ee ta'u mobaayilaa irraa guuree mucaa tokko baraarii jaan isaanii nu baraarii achii kaatee asitti isa madeessitu beenu kunoo madaan rasaasa milli dhaameeti hospitaala jira warra uleedhaan kasa akkafame malee Amaara fuudhaniiti Amaara sila qawwee nutti dhoottu fuudhaniiti rasaasa qawwee isa ilma Oromoorra kaanii ciisi janiini ciibsanii Amaara lafatti waqariyanii Amaarri ganda keenya keessa deemeti tokkoon tokkoon gadi guuree ummata ijoollee araa daa'ima malkarraa ariyee mii qonnarraa ariyee gaalaa ormaa akka jiruun sabee guurratee mobaayila wanni takka har'a silaa dubartiinis ijoolleenis mobaayila kan harkaa qabu isaanii mobaayila mushullokkodhee Amaara irraa guurrachiisee ofiifi guurratee hamma eessaa kiiloomeetirii 15 ta'a. Lafa sanirraa hammi inni ilma Oromoodhaa ijoollee Oromoodhaa kan qonnatti jirtu qonnarraa hiisisee gaara tokko gaangawaa janiini arbi rakkatee janiini saara kanatti naqee Amaararraa gaarri suni kiiloomeetirii 15 yoommoo wanni ta'e kiiloomeetirii 20 hin ta'a kana keessa ariyee Amaaratti maa qawwee dhoottan jee Amaarri ofiitifi lafa qotee bulaadhaa ganda baxeedhaa gadi dhufee ofiiti salphaa keessatti bahee maaliif qonna qottan jeeni kanarratti irrattidha. Kanaani ummanni ganda baxeedhaa Aanaa Jillee Dhumuugaa jala kan bulu aduu kaleessaa roorroo ummata qotee bularra geesse amma ummanni maalirra jira ummanni qotee bulaa nu silatiis yoo gaaf tokko wallolle gaafa lamaa hin araaramna. Isa madaahe gamana ciifne madaa keenya akkaman amma gaa mootummaan nu lola ittifni raayyaa ifaa kana nu godhe nuyi biyyarraa buqqaanee bakka itti buqqaanu hoo qabaanne deebitee godaanumaa ifaa nama nuyi waldinnee nama sila waldinneen akkan
ularra nu oofe dullaan nu waqarsiise. Nu egaa dandeenyee humna ittisa raayyaa lolluun hin qabnu. Malli keenya maali jeetu manni mala dhahatutti jira. Yoo baqanne malee malli keenya maali? Karaan baqannuus hin jiru. Yoommoo har'a duuba sidii bisa. Marhaba. Mee yeroo dhukkaasni kun banu dhukkaanni kun yeroo eegalutti ofumaa isaaniitti dhukkaasa kana eegalan jette dhukkaasni kun hagam saatii hangam dheeratu deeme isaan jedduutti. Sa'a lamoota malee hin taatu. Tole mucayyoo nama gurbaa nama rukutameetu kun rasaasan saatii lama kana jedduutti namni kun nama ofirraa ittisu moo nama loon tikfatu moo akkam yoggaa dhageenyu nama loon tikfatu jedhani inni rukutame. Bar qonna qotutti jira mucaa daa'ima. Nama qonna qotuu jiru kana dhawamee jechuudha. Nama qonna qotu kana amaara qaba kun bakka lolli itti ka'ee dhaqee jedhe namoonni isaan of jala kaasu kun qotee bula majaraa jara amaaraati moo milishoota yookaan liyyuu hayliidha of jala kaasee uummata keenyaan tumaa jee tumsiisa. Qotee bula amaaraati. Qotee bula amaaraati fuudhee dullaadhaan waqaraa jaan orma nama orma ta'e ijoollee daa'ima malkaa lama eel tokkee kan jamtu malkaa san irratti matarayyaas tamadeeti ijoollee malkaa sanii arihee ijoollee waqaree qaallicha kan jamtu malkaa qaallicha qabatee bu'ee malkaan tun teenya immoo malkaan tun hundinuu teenya amaarri bakkeen qawween itti dhukkaatee fi bakkeen inni amaara qabatee amaara qotee bulaa dhaqee fuudhee dhufeenii ummata Oromoodhaa kasaakasiisu eessa kiiloomeetirii 15 ta'an siin jedhu bakkeen qawween itti dhukkaate maasaa keenya miila jala dhufanii harma gadi dhufaniiti ganda Oromoo ganda gooroo jamtu gooroo kan jamtu ofiifi miilan keessa deemee waqaraa ture. Tole mee boleessa keenya yeroo kanatti bulchitoonni aanaa jiilee dhumuugaa warroonni achi keessa bulchiin ofiin jedha yeroo kanatti maal jedhanii ogaa wanni kun akkana taateen kun ta'u maal jedhanii uummataan. Isaan silaa wajjin hin jirani malee gallaba hoggaa dachaanii dhaqaniin ofirraa ulaatti cufate narraa deema akka feetan godha ani danda'ee isin itti saraayyati ani bulchiisa hawaasaati ifaan hawaasa kiyyaan tolle ifaa jechi kiyyaan dhagahamne nama dirra qoraa jeen jamaala furoodha. Hayyee. Lole inni isaanis walii innis itti dallane maddira goree taa'utti jira. Amma isaan hojiin kalee hojjetame takkaadhaa ummata Itoophiyaa waan akkanaa hojjetame hin jirtu. Ummanni itti saraayyadhaan nagaa buusu. Namoonni amma amaarri qawwee irra kaahee wani makalaakayaan qawwee irra kaahee amaaraan tuma jedhuun kun eessa bakki isaan rukutaman mee? Ganda keenya ree ganda batteeti. Eessa kan rukutame uummanni kun eessa rukutan uleedha mataa moo harka moo miila moo eessa rukutan? Hundumaa nabsi mataan dhawne mataan dhaamee hin dhiinne nabsiin taklaalan kutti jedhe. Tole. Kanaafuu isaan kanatti jiranii. Raayyaan ittisa biyyaa akka inni hin kaane ati qawwee irra kaagaa waanni kun tumu. Wallaahi qawwee kilaashirra kaaheti ciisi jeeni ciibsee akkasutti jira. Tole gaa wanti kun guyyaa dheengaddaa aanaa dawwee harawa aanaa dawaa caffaa masarataa fi naannaa doodoo naannaa ishiitti wanni kanaa kunis mudatee jira sababa filannoo fudhatanii jira yeroo wanni suni ta'u namni keenya cal jedheeti walirratti ilaalaa ture namni ol baheetillee waan san balaaleffatan jiru wanni achitti mudataa jiru ganaa boru hulaa keessan dhufaa jennee yeroo hedduu itti iyyaa turre uummata keenya kanatti hunoo wanni kun balbala Oromoo hunda isheenaa jirtu waan isa sanoo akkamitti ilaalaa turtan isaa aanaa dawaa caffaasan. Isa aanaa dawaa caffaadhaa namni akkana godhe ammii mu'eedhaa akka akkana godhe hawaasni irratti baay'ee ammata sanii raggeesse ammata san oomishaneen biyyatiyya keessa hin jirtu boquun kennaa jeeni ammii mu'eedhaa jira jeeni
hawaasni manguddoo fi hojjedheeressi ormaa irratti baay'ee hammata sanii masakkaree suni araararra jira araarame araara itti afuufutti jiranii isaan hin furre sanirraayi. Amma inni keenya takka baaneti ummata kana harkatti dhumna takka biyya gadi dhiifna nuyi kunoo nu beekii jeeni aanaa biyyeessifate keenya. Tole. Keenya kanatti jira walirratti wanni ilaallen jiru amma kaleessa hoggaa matarrayyaasin goda gaangawaa jaamurratti ummata oli kutee dirmachuu akkan dirmanne kutee inni matarrayyaasitti xamadee itti waqaru. Lafni kuni lafni eel tokko jedhamuu fi lafti waayyanaa goda Amaaraa kan jaamuun kiiloomeetirii 20 bakkeen lolaati fi bakkeen inni arbi rakkatee nuyi jennuun kan bakkeen inni ummatatti qawwee dha'u kiiloomeetirii 20 gooroo kan jennuun kiiloomeetirii 10 bakka lolaarra ganda ummataa keessa deemee itti gara gaggalee hularra deemee Amaaraa harkatti qotee bulaa Amaaraa harkatti qabatee kuni biyettu biyenna kanuma shiftaan keenya afamuuzii irra kaa'ee deebitee wanniin itti fini raayyaadha waqarii jaan namni mataa dhuguma mataan basaraa jedhee hin dhiinne malee wahuun nafsiin bara amma qarbanni irra jira kun hospitaala batteetti ruhii nama 9 ciciise keessaa jaarsa tokko fa'a. Tole Dr. Khalil osoo wanni kun akkanatti tahuu odoo akkanatti wanni kun harka tahaa jiru akkana tahaa jiru walgahii dhoksaadhaan magaalaa Shawaroobiitti itti gaafatamaan paartii Bilxiginnaas ta'e namoonni tokko tokko yaamamee kaabinee kan uummata bakka hin buune kaabinoota manduggoo fakkeessanii waan garaagaraa walitti yaamanii dhoksaan Shawaroobiitti walgahii geggeeffatan jedhan. Dhiiroo wanni kun osoo wanni kun deemaa jiru osoo wanni kun akkana tahaa jiru araarri uummata kanaa waliin ni taha jettanii yaaddanii araarri nagaa ni bu'a jettanii yaaddu. Nuyi araaraa miti gaaddifni araaratu qabame hin jennuun tokko inni Shawaroobiidhaa dheengadda keessa akka amma ati baantu manni bilisiginnaadhaa awraa kan deebitee manguddoo ta'us bilisiginnaan qabdu kan ammoo deebitee milishaa ta'us bilisiginnaa harka jiru kana tokko keessaa gurratanii Shawaroobii bu'anii orgobbaan ormaa lafa murteessinaan harka itti aanii Amaarri warra raasaan dhufne nuyi raasaan dhufu malee araarri hin ta'u jeeni Amaarri warra Shawaroobii waradaan Shawaroobiidha kanumarratti dhaabannee isiin tuni araara buuna hawaasarraa manguddoo hojja dhiyeessa ormaa nama lama nama tokkoon manguddoo sila lanni bahee filate nama tokko gadi hin fidanne ofiitiif wal bootee dhattee kana qarqararra yaanetti itti kolfutti jirra. Ari'ee Amaarri warra Shawaroobii ofirraa ishiin silaa walitti qabdee akka amma itti fini raayyaadhaa kalee nu godhaa oole nu goosisuuf bu'aa jetteeni nu ficcisiisuuf ture. Uummanni beekate dide ligambariin tokko faallakkeedhanii umakkanaa hin beekanii jeetini jeeni jalaa hafe waamilcheefaa godhaniifi. Kanaafuu inni Shawaroobiidhaa ummannis dide ammoonni Amaaratis warri raasaraa dhufu malee araaramu jeeni tuni ammanumatti jalaa kashlabbootte isaan araara kadhatuu bu'anii hin taane fiigalan. Toome obboleessa keenya aarsaa kee sa'aatii qabdurraa gootee gaafa deebinu waliin godhuu kee hedduu ulfaadhu maqaa dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaatiin wanni na hafeera jiru yoo jette uummata keenyaaf ergaa akka dabarsitu carraa fi kennina. Amma wanni na hafee jiru jira. Wanni na hafee jiru yaa ilmaan Oromoodha kan biyya Ameerikaa jirtu, Austraaliyaa jirtu, Asiyaa jirtu, Eurooppaa jirtu, ayyaalaatii jirtu. Gurra walirraa fudhu ummata walloo gurra samii keessatti qabii nu dhaggeeffadhu waan inni itti jirru. Silaa har'a alhamdulillah miidiyaan nu guddate maaliif nu dagattee nu laaltaa? Aamsana ni qabu. Yaa ilmaan Oromoo maaliif cal jettee nu laalta? Waan dandeessen nuyi jiraannan malee biyyoon Itoophiyaa isin amma mana jaarrattan makiinaa bitattan bu'aa isin hin qabu. Biyyoon Faranjii biyyoon tuni asitti nuyi asitti isin eennee yoo dhuftanillee garagaltan
nuhi arma jiraannani malee yoo nuhi irraa maqanne biyyoon Irooppaliitii fi biyyoon ayyaalaatii biyya teessanii miti isin hin bittu maaliif gadi nu gattanii miidiyaarra baatanii takkan dubbattanii immoo gargaarsa maaliif nuun goone nutti jabaadhaa gadi nuun gatinaa gadi nu gattanii kunoo nu dhagahaa isinitti iyyannee naa jein. Hayyee galatoomi ulfaadhu. Marhaba.